Duwwaa 978 1572 75 WhatsApp Telegram lakkoofsa kiyya namoonni hedduu na gaafattan. Gaarii fi qaariin isaa hedduun biraa qabdi har'a majliisa kana namoonni jaalatan kalorii kana namni hedduu jaalate haa ta'u garuu carqee isaa jijjiiramaa jira. Hundumaafuu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashamartu kun Oromoo biyya jirra jirtu amantii ta'an soolii qorii baga jiraatu. Kanaaf kibbaa hundi keessanii galatooma. Hammama wanni godhadhee kaantii hedduu na dhukkubaa guyyaa sadii baay'ee na dhukkubaa warri osoo nan argatin turtanii dhufumamoo maatiin keessummeessaa jiran hundi keessanuu bifa mana uffachaa isiniin jedha dirqama manatti hee zannaanii dhufee isiniin jedha sababni dhufee fi teebilii kana ajajni keenya akkanaa miti ka ajajne akkaataa biraatiitti ajajne inni sun faashinii taree jedhanii taree taruu baatee fedhii maamila kiyyaa yookiin ammoo tuyya obboleetti kiyyaa waan ta'eef jecha isa saniif osoo na dhukkubu ka'ee dhufee dhugaa rabbii dubbatu jecha sagalee illee jaaladhee irratti isin qabuuf miti hundumaafuu yoo jechuudha. Wallahi dhugaa isinitti hima warri na komattan ija keessanii ilaalaa baay'ina dhukkubaa na dhiita'ee isiniin jedha ilkaan bochisiifataa jiru waan ta'eef marfeen tasa hiddan fuute hundaafuu bitira fudhanii qarshii isaa akkasuma mootiyyuu abbaa 40 itti aansun ammootiyyuu. Kanaafi haala kanaan majlisni abbaa tiknisa 40 ol dheerinni isaa isiniin jedha mitiriin isaa ammoo mitira 10 kunoo akkuma asitti argitan kana namootiin hedduu yaada hedduu jedhaa jirtanii maali yoo jettanii tikkaa yookiin makaddaa isaa hedduun fedhullee warri jettan rakkoon qabu diizaayinii biraatiin hojjetamuu ni danda'a majlisni filannoo abbaatii malee jijjiiruu dandeettan kalarallee kalara biraatiin hojjetamuu ni danda'a. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya majlisni kuni qarshiin isaa guutuun isaa waliigala hanga xumuraatitti yoo obsitan ni argattanii irreeydaniillee wanni ani isin ibsuu barbaadu asitti abbaa zaawiyaa yookiin ruknii kana nama hedduu ifa ka godhuu barbaadu kunoo bakka argitanii muraa kanatti mitira qixxeetti ka qoodamu achirraa haga bakka amma tikkaa kanaatti mitira tokko kanaaf zaawiyaa yookiin ruknii mitira 2 walitti isiniin jedha itti aansun ammoo jidduu kana mitira 2 olii ka dalagamee jedhee mana dhaqeennee waan mattarree fi asitti illee kunillee zaawiyaa yookiin ruknii kunillee mitira tokko aduu keessa jira kalariin ammoo kana caalaa hedduu miidhaga akkuma dura isinitti mee jedhe bilbilli kiyya kalarii hedduu miidhagsu akkasuma ammoo tuyyuu kaameraan isaa bakka ka dadhabee jira hundumaafuu inshallah gaafa qaaman argitanii jaalatti obboleettiin tiyya kunoo teebiliin isaa kana dhedheeraadha innillee tiknisa 40 lafarraa ol ka'iinsi mastaawotii qaba fe'iinsa irratti yookiin meeshaa kanarratti chaalenjii hedduutu jira amma fakkeenyaaf mastaawotiin kun cabee kafalla jechuudha ni cabee tokkichi rakkoo takkallee hin qabu wanna cabellee itti gaafatamummaa ka fudhatu nu'u kanaafi hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ani kan isiniin jechuu barbaadu namoonni majliisa moo majlisa kanarra almuuniyeemii moo almuuniyeemii caccalanqisu sammoo boondidii moo kan filadha jettan wallahi alazim irra deebi'ee kan isiniin jedhu boondidii filadha walumattuu hin dhufu fardaa fi lafoo namni lukaan deemuu fi namni fardaan deemu akkamii jabinnas taanan miidhagas taanan amma almuuniyeemii mitira jaana ajajanii jiranii jidduutti isin agarsiisa jechuun an bakka almuuniyeemii viidiyoo waraabuu na dabbara warri dalaysiifattanii yaaddaya aara gaabbaa jechuu osoo hin tahin almuuniyeemii viidiyoo waraabee ijoollee beeksisuun na dabbara wanna jechuun hedduu qaba hundaayyuu isin agarsiisa kanaafi ammas jechuudha tikkaa yookiin ammoo tuyyuu makaddaa tana jechuudha boondidii godhadha ani tikkaa kiyya ni yaadatta yoo tahe kunoo itti horkatan boondidiidha kooraadha kiyya isinii galee kooraa kana keessa maal godhani isboonjii kaayan xibbii yookiin boondidiin ta'u kooraan kun ammoo jala ka jiru muka qajeelatii miti komborsaatoodha komborsaatoon kun akkuma isin beektan ni dadhaba itti aansun ammoo tuyyuu isboonjiin keessaallee yusuu amma kiyyaayyuu ji'a muraasatti laafe jechuudha anuyyuu tikkaa gimmaasha waan ta'eef gimmaashni tikkaa 4 bichaa waan taateef boondidii jijjiirachuu heda inshaallah wa ta'ala kanaafi mee majlisni kun hedduu bareedaallee akkasuma ammoo tuyyuu kalariillee biraa jechuudha diizaayinii biraa isiniif hojjetamuu ni danda'a qarshiin isaa walumaa galatti jechuudha abbaa hin bitamu kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya isin ammoo tuyyuu mitirri 10 meeqa mitirri 6 meeqa akkasuma ammoo tuyyuu mitirri 8 meeqa kan jettan ofii keessanii argachuu ni dandeettani asirratti onneen isin ibsu abbaan tiknisa 30 abbaan 20 hundi isaa gatiin garagara almuuniyeemis dalaysiisee jira qarshiin almuuniyeemii dalaysiisee fi boondidii kan asitti ilkaan nakka'e
hundumaafuu jechuudha alhamdulillah teebilii kanaaf dhaqe teebilii kajala seenu tokko diizaayinii duraaniiti obboleettiin tiita ajajatte teebiliin kun hin dhufne naan jennaan aaree asii fiigee dhaqe dhiifama isiniin jedha hedduu na dhukkubaa achillee sagalee yeroo hedduu sagaleen keen dhagamu murazaa maal taate ka jettanii fi inshaallah haala qilleensaati bi'iznillaahi ta'ala yeroo gabaabaa keessatti wantoota isin jeeqaa guutuu ni sirreessa tokkoffaa irratti kaameraa qulqullina qabu yoo dhiyeessuu dadhabellee sagalee maayikii isiniif dhiyeessa inshaallah wa ta'ala dhiifama isiniin jedha kanaafi majlisni kuni meetira 10 jechuun kun hagana guddata obboleeyyan yaviidha hedduu guddaadha elli godhuu dandeetti itti aansun almuuniyeemii argaa isaa jibbu jechuudha sitti illee ilkaan baay'ee na dhukkubaa jira erga obboleettiin tiya ajajatte dirqama jechuudha viidiyoo waraabuun an keessa waraabee ergaaf malee YouTube irra gadhiisuu dhiisee jira almuuniyeemii maa jennaaniin bakka jechuun ummata kana bareedina biliclicii gubbaa kana laaltan malee meeshummaan isaa qarshiin isaa ibidda bu'aa hin qabu wallahi mee ila waan baay'ee isinitti argisiisa ka'e kanaafi ani waraabullee ka jedhe kaameramaaniin kiyya dirqama erga waraabne lamaan iyyuu kabinnee jennee yookiin ka ajajnee nu ba'e waraabuu qabnannaanin aaree ka'e kunoo asirratti kuni boondidiidha waan wayyaa yeroo boondidii kanarraa gafuudhu kunoo obboleettiin tiyya ittillee himee jira aartee wallahi an homaa gochuu hin danda'u waan ibseef sirritti ila kunoo laala bakka kana namarraa kaacha'ee jira almuuniyeemii kunoo kana sibiila irra laxxafan jechuudha isinii galee kun muka kuno sibiila argitanii bismaarii qaqalloo isin itti achi dhayan anmee maal gochuu danda'a fakkeenyaaf himee jira almuuniyeemiin dalagatinaa isiniin jedhee jira kakaacha kun hin deebi'a obboleettiitii hirrifatinii abshirii siin jedha hin deebi'a hundi akkana haata hunaan jette isinii galee akkana rakkoodha almuuniyeemii bilicilici yookiin diimiin warqii akka warqii duuba kana malee faayidaan qabu jennaan haa ta'u naan jette hundaafuu atillee makaddaa 4 fi akkasuma mootuyyuu teebilii 5 qabda teebiliin kan kee baay'ee gugurdaadha teebiliin almuuniyeemii hedduu gugurdaadha isinii galee teebiliin almuuniyeemii duuydi kun akka hirkatan kun haga algaa akka algaa jira jechuudha almuuniyeemiin kuni abbaa tiknis 40ti kalariin isaa amootu iyyuu bilbila tokkuma isiniin jedhe onnaa jedhe malee kalarii bareedaadha kalarii israasii yookiin amootu rasaasii isa jennuuni rasaasii tahee lummuxxii yookiin amootu iyyuu saadaa odoon tahini alwaana wayii jechuudha alwaana hedduu bakka bareedaa ta'e of keessaa qaba kunoo kunniin guutuun itti laxxafame inni mukarra isboonji itti laxxafame ka irra taa'aa jiru kanaayyuu boondidii anatu iyyuu boondidii nu godhaa jennaanin boondidii godhan malee almuuniyeemiin hundumaaf iyyuu qarshiin isaa meeqa onaan jettan inni asitti isin argitan kun ammootu iyyuu 90 argitanii gimmaashni jechuudha 90 guutuun isaa 100 fi 100 isiniin jedha garuu 200 dhufa gabaabamatti warri almuuniyeemii jaalattanillee haala kanaan isin ibsuu barbaada warri boondidii jibbitanillee haala kanaan isin ibsuu barbaada walumattuu hin dhufu carqiinleen boondidiin isaallee boondidii tokkoffaa boondidii tahee fi achi teettanii fakkeenyaaf olaayinii ilaaltanii ajajattanii jettan tariis boonjii isin jedha ta'uu mala boondidiin sadarkaa qaba tokkoffaa jira lammaffaa kan bubullaa'u jechuudha faraffaramu isallee sirriitti akkasitti addaan baasaati hedduu wanni ani isinii ibsuu barbaade jireenya keessan keessatti hordoftoota fi kabajamtoota kiyya dantaa keessan ofiif murteeffadha waan ofii feetan jechuudha mee amma kana laala akka inni itti bareedu boondidiin wallaahi laazii ofii boondidii qabaadhee fi miti ani lachurraayyuu jechuudha bu'aan an argadhu takkitti isinii galee isin ammoo miidhamallee isintu almuuniyeemii irratti amma micattii tana almuuniyeemii jaalattee isin almuuniyeemii ofii kiyyaa dhoorge boondidii kana ammoo jireenya ofii guutuu wallaahi haga jirtu du'aayi naagooti isiniin jedha hatta kanaafi baay'een turru inshaallah wa ta'ala gabaabamatti gatii boondidii isinitti hima tokkoffaa irratti wanni isin beekuu qabdanii kaareedhaan sirritti wanni isin hubachuu qabdan kaaree fi mitiriin garagaraa isiniin jedha mee kaareedhaan yoo isin hime abbaan 40 amma kan inni irra jiruuni dura 12,900 ture garuu akka nama baatii lama ga'ee jira 12,500 hojjetaa jira isiniin jedha kobbileetti yaammoo baatii 3 ga'ee jira gatiin isii ka ammaa kana oliin xiqqoo dabalee ka hojjetamee fi hundumaafuu yoo jechuudha abbaan tiknisa 30 maallee hir'atee jira ka 20 maallee hir'atee jira ka 40 maallee hir'atee jira hundi isaatuyyuu namoonni bitachuu barbaadan yeroo kana carraa kana fayyadamtanii birrii guddaa mis birrii 300 waan akkasiiti oma bajaajiiti garuu ammootu iyyuu jechuudha inshaallah wa ta'ala kaareedhaan tokko nu himi yoo jettan kaareedhaan isinii himuu danda'a isin walitti baay'ifadha kalariin isaa kalarii baay'ee bareedaadha garuu aduu keessatti waan taheefi
kalara kana jijjiire hundaafuyyuu inshaallahu ta'ala namoonni haraataatan subscribe gochuun like share waliif godha lakkoofsa bilbilaa duwwaa 978 1572 WhatsApp Telegram dhaan na argachuu dandeettanii woroonni meeshaa na biraa qabdan hundi keessan dabareedhaan inshaallah meeshaa keessan gadi isiniif dhiisa yookaan keessan isiniif erga